Heloo akkam jirtu barattoota akkasuma hordoftoota maltii skill miidiyaa nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Har'a barnoota keemistirii kutaa salgaffaa boqonnaa tokko paartii lammaffaa eegallaa na duukaa bu'a. Egaan boqonnaa tokko paartii lammaffaa kana keessatti keemistirii and its importance kan jedhu jalqabnee turre paartii tokkoffaa keessatti. Har'a garuu paartii lammaffaa kana keessatti the relationship between chemistry and other natural sciences kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Kana jechuun walitti dhufeenya barnoonni keemistirii barnoota saayinsii kan biroo wajjin qabu sirriitti kan waliin ilaallu ta'a. Subscribe gochuudhaan akkasuma like share gochuudhaan akka viidiyoo kana jalqabdan ergaa koo isiniin dabarsa. Gara barnoota keenyaatti darbina. The relationship between chemistry and others natural science kan jedhu walitti dhufeenya barnoota keemistirii fi subjectiiwwan saayinsii uumamaa kan ta'an asitti kan nuti waliin ilaallu. Again, chemistry is one branch of science, one branch of natural science. Chemistry is one branch of science, or it is a branch of natural science, and science is the process by which we learn about the natural universe by observing, testing, and then generating models that explain our observation. Egaan keemistiriin damee saayinsii ta'uu isaati jechuudha. Asitti jechi jalqabaa kun kan nu ibsitu himni jalqabaa kuni itti dabaluudhaan saayinsii jechuun science is the process by which we learn about natural universe, wantoota uumamawwan waliigalaa yookiin hawaa keessa jiranii kan nuti ittiin ilaallu yookiin observe goonu, test kan nuti ittiin goonu, kan nuti ittiin test goonu yookiin immoo haxannaanu yookiin immoo qo'annu jechuudha. Akkasuma qo'annee kaan immoo kan nuti itti generating models that explain our observation, waan argine sana immoo waan qo'anne sana immoo kan nuti ittiin ibsinu sun gosa yookiin adeemsa saayinsiiti jechuudha. Saayinsiin egaa piroosesiidha. Piroosesa nuti waan tokko barannee ilaallee test goonee qo'annee waan argine sana immoo gara hawaasaatti finnee ibsinu sun saayinsii jenna jechuudha. So this chemistry is the branch of this science. Kanaaf keemistiriin kun egaa damee saayinsii kana keessaa akkasa tokkootti jechuudha. Because the physical universe is so vast. Egaan qabiyyeen universe keessa jiran yookiin immoo hawaa kana addunyaa kana keessa kan jiran baay'ee bal'aadha. There are many different branches of science. Saayinsiinis gosa garagaraatu jira jechuudha. Baay'ee bal'aadha jechuudha. Thus biology is study of living things. Geology is study of rocks and earth. Physics is branch of science concerned with nature of and the properties of matters and energy. Egaan saayinsiin gosa garagaraatu jira. Isaan keessaa biolojiin waa'ee lubbuu kan qo'atu ta'uusaa, ji'ooloojiin immoo waa'ee kattaawwanii, waa'ee dhagaa, waa'ee lafaa kan qo'atu ta'uusaa, fiiziksiin immoo waa'ee nacharii yookiin uumamaa fi amaloota isaa akkasuma enerjii yookiin anniisaa wantootaa kan qo'atu ilaallaa jechuudha. Egaan imeejii asirratti argitan kanarratti keemistiriin walakkaa kana jira. Keemistiriin walakkaa kana jira. Biolojiin kallattii harka bitaan, fiiziksiin kallattii kanaan, ji'ooloojiin kallattii kanaan jira. Haa ta'u malee harka wal keessa naqatanii akka isaan jiran yookiin immoo relationship isaan gidduu jirudha jechuudha kan argisiisu. Egaan some biologists and the chemists work with both fields so much that their work is called biochemistry. Egaan saayintistoonni waa'ee biolojii fi akkasuma waa'ee keemistirii qo'atan lachuu isaanii kan qo'atan jiraachuu danda'u. Namni tokko biolojistii ta'e
akkasuma keemistiriis kan qo'atu jiraachuu danda'a. Keemistii ta'e immoo baayoloojii waa'ee baayoloojii kan qo'atu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa fiildiin kun lamaan walitti fidee namni qo'atu tokko baayookeemistirii jedhee fiildii kanarraa derived ta'ee kan bahe baayookeemistiriidha jechuudha. Biochemistry is the study of chemical process occurring in living things. Kana jechuun biochemistry'n waa'ee maalii qo'ata jechuudha? Waa'ee chemical reactionii uumama yookiin immoo wantoota lubbuudhaan wal qabatu gidduutti kan haasa'u yookiin kan qo'atu biochemistry jenna. Biochemistry is study of chemical process. Waa'ee processii keemikaalaa occurring in living matters. Wantoota lubbuu qaban keessatti adeemsa keemistirii kan qo'atu gaa biochemistry jechuudha. Bioon bioloojii irraa fudhatame yoo ta'u, keemistirii isheen jettu immoo keemistiriidhaa walitti dhufuudhaan biochemistry ta'e jechuudha. Akkasuma gaa ji'ooloojiin illee jira. Ji'ooloojiinis waa'ee kattaawwanii, waa'ee rooks, waa'ee irzii akka qo'atu isinitti himeen jira. Isaan kun immoo keemistirii faana gaafa walitti dhufan ji'ookeemistirii uumu jechuudha. Ji'ookeemistirii kun immoo maal jechuudha? Geochemistry is defined as the study of the process and control the abundance, composition and distribution of the chemical compounds in isotopes and geological environment. Kun egaa walitti dhufeenya ji'ooloojii fi keemistiriiti. Subject yookiin saayinsii ji'ookeemistirii kan jedhamu kun uumamee waa'ee argamsa, distribution yookiin immoo raabsama wantoota isotopota environmentii ji'ooloojiitiin yookiin waa'ee kattaawwaniitiin, waa'ee uumama lafaatiin kan wal qabatu gaa ji'ookeemistirii prosesii sana kan qo'atu ji'ookeemistirii jenna jechuudha. Keemistiriin akkasuma gaa fiiziksii faana illee walitti dhufeenya qaba. Akkasuma gaa fiiziksii faana gaafa walitti dhufu gaa eeriyaa akka atoomii, small molecule amaloota sana gaa kan qo'atu biophysicsdha. Both them deals with matters and energy. Waa'ee maatarii fi waa'ee anniisaa illee include godhu. Inni kun egaa biophysics, chemiophysics jennee moggaasnaa jechuudha. So physical chemistry is a branch of chemistry. Physical chemistry immoo maayini branchii chemistry ta'e concerned with application of techniques and the theories of physics to the study of chemical system. Kitani ga'ee chemistry'n ga'ee physics'n sistema keemikaalaa waan tokko sistema keemikaalaa wantoota keessa jiranii keessatti yoo physics'n apply ta'u immoo physical chemistry jenna jechuudha. Physical chemistry'n damee physicsii ta'e applicationii physics'n chemistry keessatti qabu kan qo'atu jechuudha. Chemical physics kan jennu immoo this discipline of chemistry and physics that is investigate physiochemistry phenomena using techniques from the atomic and the molecular physics and condensed matter physics. It is a branch of physics that study chemical process from point of view of physics. Kitani kun immoo damee physicsii ta'e waa'ee maalii qo'ata? Ilaalcha keemikaalaatiin physicsii ta'e ilaalcha keemikaalaa yookiin immoo chemical process of keessaa qaba yoo ta'e egaa chemical physics jenna jechuudha. Kun egaa fiildiin kun lamaan walitti hidhata akka qaban argisiisa jechuudha. Chemistry and medicine illee hidhata qabu. Medicinaan chemistry jedhamee walitti dhufeenya isaan jiran egaa argisiisa. Egaa imeejii duraa sanattan isin deebisa. Imeejiin duraa sun chemistry'n physicsii faana, geoloojii faana akkasuma bioloojii faana hidhata akka qabu, relationiin chemistry fi bioloojii walitti qabu biochemistry gidduu kanatti akka inni uumu, hidhatni chemistry fi physics walitti qabu immoo chemi-physics asitti akka uumu, geochemistry'n immoo the relationship between geology and chemistry ta'uu isaati jechuudha. Egaan jarri kun hidhata guddaa akka qabanidha gosa saayinsii keessatti. Mee example yookiin exercise 1.3 kana hojjennu.
Provide correct answers for the following questions jedha. Gaaffii sirrii ta'e kaayii. Gaaffiiwwan armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e kaayii jedha jechuudha. Gaaffiin inni jalqabaa, what aspect of nature are studied in physics, biology, geology, geochemistry, biochemistry, physical chemistry? Isaan kana keessatti maaltu qo'atama? Fiiziksiin waa'ee maalii qo'ata? Biology waa'ee maalii qo'ata? Isaan kana tokkoon tokkoo isaaniitiif eeriyaa isaaniitti qo'atan ibsi jedha jechuudha gaaffiin kun. So when we answer physics investigates the fundamental properties and forces of the universe, including motion, energy, force, heat, light, and electromagnetism. Inni kun egaa dameewwan fiiziksiiti jechuudha. Dameewwan fiiziksii egaa kanneen akka makaanikaalaa yookiin mooshinii, kan akka enerjii, foorsii, hiitii, eeriyaa kana kan qo'atu fiiziksiidha jechuudha. Fiiziksiin wantoota yuunivarsiitii keessa jiran kan isaan sochii isaaniitiin wal qabatu, enerjii isaaniitiin yookiin anniisaa isaaniitiin, humna isaan gidduu jiruun, hiitii yookiin ho'a, laayitii, elektiroomagneetii, isaan kun eeriyaa fiiziksiiti jechuudha. Biologiin immoo study about living organisms and their interaction. Waa'ee lubbuuti jechuudha. Waa'ee warra lubbuu qabanii, waa'ee warra lubbuu orgaanizimoota lubbuu qabanii fi walitti dhufeenya isaan gidduu jiru, akkasuma walitti dhufeenya isaan environmentii wajjin qaban kan qo'atu biologiidha jechuudha. Geologiin immoo focus on the earth's physical structure. Kun immoo waa'ee structure fiizikaalaa dacheetii wal qabata jechuudha. Maateeriyaalii fi piroosesii geological time argitanii, waa'ee lafaa, waa'ee rooks, waa'ee tulluu, waa'ee kattaawwanii, waa'ee albuudota jiranii inni qo'atu egaa geologiidha jechuudha. Waa'ee biyyee isaan kanaan kan wal qabatu waa'ee geologiidha jechuudha. Asumaan egaa eeriyaa borullee ta'uu barbaadan, boru waa'ee maalii qo'achuu akka barbaadan, garamitti akka guddachuu akka barbaadan egaa identify godhachaa akka deemtan ergaa kooti. Geochemistry immoo study about the chemical composition of the earth and its process. Geo fi chemistry argitanii, geo fi chemistry walitti dhufee haa ta'u gaa malee waa'ee maalii qo'ata? Chemical composition of the earth and the process argitanii. Chemical composition yookiin immoo dacheen kun maalirraa akka uumamte, dachee keessa maaltu akka jiru, compositioniin elementoonni achi keessa jiran maali, processii maaliin uumame kan jedhu kun chemical geochemistry kana jechuudha. Kana qo'atu. Biochemistry'n immoo biology fi chemistry irraa jechuudha walitti kan dhufe. Biochemistry explores the chemical process within living organism. Wantoonni lubbuu qaban, warri lubbuu qaban bineeldota haa ta'u, biqiloota haa ta'u, chemical reaction akkamiitiin akka uumaman, isaan keessatti maaltu akka ta'u, chemical process living things haasaa jechuudha. Physical chemistry kan jennu immoo physical chemistry bridges physics and physics. Chemistry physics irraa kan hundaa'e yoo ta'u, focusing on the matters behaves on the atomic and the molecules. Waa'ee physical atomii, waa'ee molecules physically isaan gidduu jiruudha walitti hidhee kana ta'u immoo haxannoo physical chemistry jenna jechuudha. Egaan deebii gaaffii keenyaaf deebisnee jirra. Itti aansuun gaaffiin inni lammataa immoo akkas jedha. What are the regions of the overlap between chemistry and the biology, chemistry and the physics, chemistry and the geology? Eessatti wal argu? Eessatti wanti isaan itti waliin qo'atan yookiin immoo overlap kan isaan godhan waa'ee maalii irrattidha jedha jechuudha. Chemistry'n biology faana eessatti wal argu? Chemistry'n physics faana akkasuma chemistry'n geology faana eessatti wal argu kan jedhu gaasuma haasa'aa turredha. Garuu irra deebiidhaaf egaa chemistry and the biology overlap between the chemistry and the biology is most prominent in biochemistry. Kitani biochemistry saayinsiin jedhu hundeeffame waa'ee maaliiti jechuudha, waa'ee chemical processii
living organism irratti jechuudha kan isaan walirra bu'anii. Fiizikaalii fi fiiziksii fi keemistiriin immoo waa'ee maaliiti? Waa'ee moolekiyuulii fi atoomiiti jechuudha. Waa'ee moolekiyuulii fi atoomii fiizikaalii wantoota irrattidha jechuudha kan isaan waliin qo'atanii. Chemistry and geology immoo it is examining the chemical compositions of the earth and the chemical reactions of the that shape minerals, rocks and soils. Kitani akkuma dura isiniin jedhe chemistry fi geology geochemistry uumuu jechuudha. Gaafa walitti dhufanii isaan egaa waa'ee maalii qo'atu? Waa'ee chemical composition, waa'ee dacheeti jechuudha. Dachee keessa maal akka jiru, walbuun akkam akka jiru, kattaan, dhagaan, biyyoon isaan kana kan include godhu chemistry jechuudha. Albuuda, mineral, rocks, kattaa, soil, biyyee isaan kun waa'ee geochemistry keessatti jechuudha. Okay, subscribe, share akka gootan egaa abdii guddaan qabaa. Like, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Egaan marsaa lammaffaa yookiin paartii 2 boqonnaa tokko gaa asirratti xumurra. Paartii sadaffaan amma wal arginutti yeroo gaariin isin hawwaa. Yeroo gaarii.